harka fuune akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa fuula jirtan cufa kun oduu JMN sadii tanatti isanii dhiyaatu itti dhiyaadhaa isaniin jenna. Tarsiimoon TPLF Tigraay mootummaa federaalaa irraa adda baasuuf qabdu fashalaa'ee jira jedhan Abbi Geetaachoo Raddaa hiriira nagaa irratti dubbatan. Dhaamsi nagaa fi tokkummaa cimaan guyyaa irraa Finfinneetti adda babbayii masqala irratti sagalee dhageessis kumaatamaan lakkaa'aman alaabaan jeequmsa haa dhaabbatu nageenyi haa jiraatu jedhu jalatti walitti qabamuun waan hirmaattonni garee wayyaanee seeraan ala uummata Tigraay irratti cunqursaan itti fufee jiru jedhanii ibsan. Balaaleffachuun waliigalteen nagaa Pretooriyaa guutummaatti akka hojiirra oolu waamicha dhiyeessan. Hiriira nagaa kana irratti haasaa taasisanii gorsaan dhimma Afrikaa ba'aa muummee ministeera Dr. Abbi Geetaachoo Raddaa tooftaan wayyaaneen uummata Tigraay mootummaa federaala Itoophiyaa irratti adda baasuuf yeroo dheeraaf qabattee turte fashalaa'uu labsanii jiru. Tigraay Itoophiyaa hafte irraa adda baasuuf tattaaffii gariin kun taasisaa jiru uummata biratti fudhatama dhabee jiraachuullee himan. Tigraayonni nagaa tokkummaa biyyaalessaa egeree tasgabbii ta'ee kutannoo akka qabaatan cibsanii dubbatanii jiru. Abbi Geetaachoon tooftaa garii kanaa qeequn qoqqoodisa gad fageessuun tasgabbii dhabuu dheeressuu fi tokkummaa Itoophiyaallee akkasuma falmee jira. Akka isaan jedhanitti yaaliin uummata Tigraay hawaasa bal'aa fageessuuf godhamu fudhatama akka hin qabnee fi hawwii uummata kan faallessu. Wal dhabdeen haaromfame akka hin uumamne akeekkachiisuun gareen kun Tigraay baasii dargaggoota iseetiin dirree waraanaatti jijjiiree jedhanii himatan. Dhaloonni dargaggoota naannichaa barnoota caarraa fi misooma hin arganne jedhan. Dargaggoonni Tigraay waamicha gara jeequmsaatti deebisuu danda'u diduun inumaayyuu shampiyoona nagaa fi deebisanii ijaaruu akka ta'an dhaamanii jiru. Dabalataanis uummanni Tigraay fedhii nagaa fi waliin jireenya isa walirra hin cinne agarsiisuu isaa cimse kan ibsan Abbi Geetaachoon marii fi waliigaltee nagaa Pretooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuun tasgabbii deebisuu fi tattaaffii taasifamu waliin akka dhaabbatu ibsee jira. Hawaasni addunyaa adeemsa nagaa akka deeggaru waamicha dhiyeessuun waliigaltichi guutummaatti hojiirra akka ooluuf hirmaannaa guddaan akka hojjetamu dhaamanii jiru. Uummanni Tigraay keessumattuu dargaggoonni nagaa eeguun egeree isaanii eeguun humnoota walitti bu'iinsa dheeressuu barbaadan qolachuun waliin hojjechuu akka qaban jajjabeessanii jiru. Hiriirri kun araara nagaa waaraa egeree uummanni Tigraay jeequmsaa fi tasgabbii dhabuu irraa bilisa ta'ee jireenya isaa deebisee ijaaruu danda'u waamicha haaromfameen xumuramee jira. Waraana Israa'el Crimson Thread jedhamu West Bankiin ukkaamsee jira. Karri gara Ras Al-Khamar kaaba gammoojjii Joordaan keessa seenu hundi guyyoota kanatti cufamee jira. Shiftaan loltoota Israa'elii fi qubsiistota ga'ee isaanii lafa irratti adda baasu rakkisaa ta'e. Bakki seenan kan hafe daandii biyyee tokko marfama konkolaataa girgiddaa afur qofa kan darbu yoo ta'u konkolaachisaan patrool Israa'elii naannaa jiru jala miliquun kan gaafatu ture. Yeroo konkolaataan gara mana taayiritti deeman humnoonni Israa'el dirree Albuqaayin keessatti dhiyootu waan ta'eef naannoon sun yeroo idilee caalaa uggura guddaa jala galchuun boolla bishaanii sadii kan lammiilee Filisxeenii naannoo sana ta'an barbadeessanii jiru. Kan fira taayirii tokkos akkasuma tolchan. Kun lafa laallisaa West Bankiin qabame keessa muraasa yoo ta'u qonnaan bultoonni akka idileetti midhaan akka wayinii zayitii fi boqqolloo cinaatti faanan kunuunsuun garuu daandiin biyyee gara mana taayirii adda baafame jirus geessu irratti qonnaan bultoonni walakkaa gatamanii dhaabattu. Balballi pilaastikii mana magariisaan baname qilleensa keessa kan lallaafame yoo ta'u torbaan hedduu dura aangaa'onni Israa'el naannoo sanatti bishaan erga adda citee booda midhaan dheebochaa jiru. Torbaan dhiyoositti immoo dhiibbaan suni ajaja yeroo dheeraa zoonii waraanaan cufame. Waraanni kenneerra gara lafa dhuunfaa ifaatti qabaachuu cinaatti tuubboo jallisii boolla bishaanii fi mana magariisa daandii danqaa sana keessa balleessuun cinaatti hammateera. Kunis ibsa qaraa hanga ammaatti fudhatama tarkaanfataa jiruu fi amma babal'isuu buufata waraanaa qubsiisotaa fi qabaachuu lafa wal faana hojjechuun skiz aawutii Filisxeenootaatiin hafan adda baafamuun bu'aan pirojektoonni bu'uuraalee misoomaa haaraa Israa'el West Baankii dhuunfame keessaa tokko danqa Crimson Thread jedhamu bara 2025 kan labse kutaa jalqaba pirojektichaa daandii boolla fi waraana tilmaama 22 buufate sakatta'insan
Shiblii fi Xaayiris jidduu fiiguu walitti fida. Gammoojjiin kaaba Joordaan gara kaabaatti Tuubasii fi gara kibba Nablus adda kutan. Israa'el meeshaalee waraanaa Joordaan irraa seeraan alaa akka hin daddabarfanne ittisuun kan yaadame ta'us daandiin kun danqaa Joordaan dura dallaa qabdu osoo hin taane West Baankiin dhuunfatamee keessa kiiloomeetirii hedduu kan fiigu ta'uu dubbatti. Karoorri isaanii dhuma irratti dallaan kun dheerina kiiloomeetirii 500 akka ga'u yoo ta'u Filisxoonni kuma hedduu hektaara lafa isaanii irraa adda kuttee bu'aa isaanii keessa dallaa adda baasuun kan gama biraan qarqara lixa West Bank irratti argamu fakkaatu. Bitootessi 8 ajaja waraana Israa'el Gilaad Shiriin hawaasa Filisxoona hedduun daawwatee akka dubbii jiraattotaatti Israa'el guutummaatti naannicha to'achuun qophaa'aa waan jiruuf achi akka baqatan jedhee akeekkachiise. Ji'a darbe keessa immoo murtiin mana murtii olaanaa Israa'el ijaarsi dallaa Crimson Thread jedhamu akka itti fufu ayyame. Sana booda bulchiinsi siviil Israa'el hojii isaa saffise. Ammayyuu kiiloomeetirii 3 jechuun tilmaama boolli guguddaan qotame. Kunis bu'uuraalee misoomaa Filisxoona jechuun tuubboo bishaanii obbaasuun lafa qonnaa fi mana magariisaa yookaan giriinhaawus mancaasee qonnaan bultoota lafa isaanii gama bira jiru irraa adda kuteera. Piroojeektiitti Crimson Thread jedhu ajaja mootummaa 9 lafa saamuu irratti hundaa'e. Akka Dr. Drod Etzken ogeessi mootummaa Israa'el dhimma lafa hordofu kan mootummaa miti Kerem Navot keessatti hojjetu jedhetti kun jabaachuunis ifa. Yaalii waggoota dheeraan Filisxoon naannicha irra buqqisuun taasifamee ture agarsiisa. Innis akka jedhanitti wantoonni duraan buufatan sakattaa ijaarsaa qubsuma mootummaa alaa fi lafa Filisxoon akka bakka leenjii waraanaatti ramaduu jalqabame. Yeroo ammaa haleellanii qubattoota weerara waraanaa qabeenya saamuu fi namoota naannoo sana seenuu dhowwuun daran hammaachaa jira. Akka koomishiniin mormii koloneeffannaa fi dallaa jedhutti mootummaan Israa'el walakkaan waggaa kana keessatti ajaja waraanaa lafa saamuun 49 kenneera. Kunis lakkoofsi ajaja 47 waggaa 2025 guutuu keessatti kennamee caaleera. Etzken akka jedhanitti dallaan kun yeroo tokko keessa hojii lama raawwate. Tokkoffaan Filisxoona gama bahaatti argamu iddoo baay'ee lafti qonnaan isaanii jiru akka hin seenne dhorka. Lammaffaan ammoo qubsuma mootummaa alaa seeraan ala jiran buufata haaraa Jabal Tamuum irratti ijaaramaa jiru waliin wal qunnamsiisa. Kunis lafa qonnaa Filisxoonota dunaamii 8,000 hanga 9,000 baay'een isaanii namoota keessatti argaman irratti dhiibbaa guddaa akka geessu ni amana. Kaartaa Karen Novet daandii dallaa Crimson Thread Kibrit Yarzan marsaa akka deemu agarsiisa. Garuu yeroo hojiin ijaarsaa achi ga'e jiraattonni baatii hedduu dura qubattootaan buqqaanii waan turaniif gandi sun duraanumayyuu duwwaa ta'ee ture. Mahdiin daragmeen dura ta'anii mana maree ganda almaleen haalli kun gandoota inni bulchu hunda keessatti irra deddeebiin akka uumamee jiru dubbate. Shorokkeessummaa fi sodaan qubattoota maatii hedduu akka baqatan godheera. Naannoleen kanneen keessatti maatiin 130 buqqaaniiru. Mana isaanii, lafa isaanii fi jireenya isaanii dhiisanii deeman. Amma immoo madda jireenya isaanii illee dhabanii jiran. Murtiin mana murtii olaanaa ji'oota waxabajjii booda mootummaan Israa'el hojii guyyaa guyyaan naannicha geggeessaa jiran bishaan cufuu, taankii bishaanii barbadeessuu fi tiraaktara akkasumas meeshaalee qonnaa saamuu dabalate. Yeroo walfakkaatu keessatti qubattoonni mana socho'aa gara bahaa Raas Almaadiif fidan lafa yeroo dhiyootti hawaasa Filisxoonota irraa adda kutamu keessa dhaabbataniiru. Oduu saaddii tanaaf qaban yaayyuu fixannee ulfaadha saniin jenna horaa bulaa deebana.